Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa Marroo Dirribaa waa'ee hulaa galaanaa irratti ibsa bal'aa baasee jira. Waa'ee hulaa galaanaa mootummaan dhiyeenya kana dubbataa jiru irratti jechuudha waan ajaa'ibaa dubbatanii ejjennoo isaanii ibsatanii jiran. Ejjennoon isaanii kun maal ture? Waa'ee hulaa galaanaa irratti waboon abaawoon maal jedha kan jedhuu fi akkasumallee mariin nagaa marsaa sadaffaa abaawoo waboo fi mootummaa gidduutti maalirra jira? Adda dhaabbate moo? Akkasumallee itti yaadamaa jira. Fuulduratti maalitti deemaa jira kan jedhullee bal'inaaniin isiniin gaha jechuudha. Hordofaa namoonni chaanala keenya haaraa taatan sabiskiraayibii godhaa. Viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf immoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Kanarratti immoo mootummallee maal jedha ka jedhu wal bira qabnee ilaalla jechuudha. Daawwattoota keenya abaawoo waboon gaafii biyyoolessaa Itoophiyaan kaastu hulaa galaanaa irratti ejjennoo akkamii akka qabu bal'inaan kan waliin ilaallu taha jechuudha. Jalqaba irratti mootummaan Itoophiyaa uummata isaa miliyoona 120 caalu hulaa galaanaa barbaachisaa tahuu irra deddeebiin akka dubbataa ture ni beekama jechuudha. Kanumaan wal qabatee gaafii faayidaa biyyoolessaa Itoophiyaa kabachiisu kun Itoophiyaa fi Soomaaliyaa akkasumas Itoophiyaa fi Eeretiraa gidduutti muddama guddaa akka uumellee ni beekama jechuudha. Kanumaan wal qabatee erga Itoophiyaa fi Eeretiraa gidduutti bara 2018 jalqabee nagaan bu'ee kan jijjiirame fakkaatus waraanni Tigraay booda haalli jiru jijjiirameera jedhaa turan jechuudha namoonni baay'een. Abaawoo waboon gaafii hulaa galaanaa ni amanu moo hin amanu kan jedhume isinittiin hima jechuudha. Hanga kana wanni isin yaadachiiseef duratti ejjennoo waboon qabu osoo itti isin dabarsiini wanni isin yaadachiiseef waan duraa waa'ee galaanaa kanarratti mootummaan jedhaa turee fi hanga ammatti irra as ga'e jechuufin isin yaadachiisaa ture. Abaawoon ejjennoo akkamii hulaa galaanaa kana irratti qaba kan jedhu isinitti hima jechuudha. Abaawoon hayyuu duree Daawit Ibsaatiin hoogganamu jechuudha. Bara 2018 gara biyyatti galuu waggoota 20 oliif waraana isaa duraanii abaawoo qabatee Eeretiraa keessa kan ture jechuudha. Erga gara biyyatti qabsoo nagatti amanuun gale ammoo humna waraanaa akka hin qabne labsuun siyaasaa biyyattichaatti akka makaman ni hubatama jechuudha. Haa ta'u malee humni duraan abaawoo hayyuu duree Daawit Ibsaa jalatti hoogganamaa ture bifa haarayaan of gurmeesse maqaa isaa abaawoo waboo jedhee of moggaasee qabsoo hidhannoo biyya keessatti itti fufee akka jirullee namni hundinuu ni beeka jechuudha. Ajajaan isaa ajajaa ol'aanaan isaa Kumsaa Dirribaa yookaan maqaa qabsoo kan amma ittiin beekamu Marroo Dirribaa jedhamuun beekamu itti aanan isaa Gammachuu Abbooyyee kan tahe jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota abaawoo shanee faannoo irraa deddeebin baandaa jedhee akka warroota birallee baandaa jedhee akka yaamaa ture ni hubatama jechuudha. Kunis Eeretiraa hidhattoota kanneen dhimma bahuun biyya keessatti waraana kaasuuf akka hojjetan ni hubatama jechuudha. Gorsaa ajajaa olaanaa abaawoo waboo obbo Jireenyaa Guddataa abaawoo waboon mootummaa Eeretiraa waliin hidhata tokkollee akka hin qabne ibsanii turan jechuudha. Mootummaan isaa waliin hidhata qaban jedhullee garuu ajajaan olaanaa waboo kuni akka hidhata tokko waboon Eeretiraa waliin hin qabne ifaan ifatti dubbatee jira. Waboon ergama eenyu iyyuu hin qabu, ergama uummata qofa qaba. Mootummaan waan akkasii nurratti ololuu garuu hin dhugoomsinu yookaan hin fudhannu jedhee jira jechuudha. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kun jechuudha. Obbo Jireenyaan hulaa galaanaa ilaalchisee yeroo dubbatan waraana malee karaa seerota idil addunyaatiin kan argachuu danda'ama jedhee dubbatee jira jechuudha. Lola yookaan humna hulaa galaanaa finna waan jedhu ergaa biraa of keessaa qaba jechuun dubbatee jira jechuudha. Biyya
biyya namaa kan UN irraa beekamtii qabu weeraruun kisaaraa guddaa qaba. Kasaaraa lubbuu fi qabeenya guddaa gaafata jechuun dubbatee jira jechuudha. Itti dabaluun tarii yoo lolli ka'ees lola kanatti uummanni Oromoo birmachuu hin qabu yookaan lola kana keessaa qooda tokkollee akka hin qabne akka qooda keessatti hin fudhanne dhaamanii jiran jechuudha. mootummaan Eertiraa weerara ulaa galaanaa argadha jedhee ifatti dubbatee hin beeku jedhee jira jechuudha. Kana gaasitti amma dhugaa yoo dubbanne amma innilleen sobee jira jechuudha. Maaliif mootummaan Eertiraa ifatti ulaa galaanaa ifatti nan argadha. Itoophiyaan inuma galaana diimaa keessaa ulaa galaana diimaa uumaa keessaa hin qabdu jedhee ifatti dubbatee jira. Inni kana garuu akka waan Eertiraa waan kana ifatti hin dubbatinitti mormee fi jira jechuudha. Kun fudhatama waan hin qabne garuu ulaa galaanaatti bahuun waan hin oolle jedhee dhuma irratti dubbatee jira jechuudha. Gaafii ulaa galaanaa gaafii faayidaa biyyoolessaa Itoophiyaan irraa deddeebiin kaastudha. Sadarkaa idil addunyaatti gaafii fudhatama argate akka ta'ellee ni himama jechuudha. Obbo Jireenyaan ulaa galaanaa argachuuf filannoo baay'eetu jira. Biyyoota kanneen waliinis karaa waliigaltee daldala argachuun danda'amu jedhee dubbatee jira jechuudha. Biyya biraa weeraruun dogoggora siyaasaa, dogoggora dippiloomaasii guddaa taha jedhee dubbatee jira. Nuyi garuu ergama qaama kamiyyuu hin qabnu jechuun mormee jira jechuudha. Itti dabaluun ABO waboo deeggarsa leenjiis tahee akkasumallee meeshaa waraanaa tahee kan mootummaa Eertiraa irraa argachaa jiru tokkollee akka hin qabne cimsee mootummaa hubachiisee jira jechuudha. Haa ta'u malee ABO shaneen barbaachisaa tahee yeroo argametti qaama kamiyyuu waliin hariiroo tolfachuu danda'a kan jedhan obbo Jireenyaan jechuudha. Ammatti ofirratti hirkatee socho'aa akka jirullee himee jira. ABO'n dhugaadha waggaa 20 oliif Eertiraa keessa akka ture bara 2018 booda garuu sochii isaa biyya keessatti taasise kan jedhe obbo Jireenyaan wanta saba kanaaf akka tahutti yaade biyyoota kan biraa waliinis hariiroo qabaachuu akka dandeenyu hubanna jedhee dhuma irratti daawwattoota keenya kan isinitti himu waa'ee marii nageenya marsaa sadaffaa mootummaa fi ABO waboo gidduutti hanga ammaa mariin marsaa sadaffaa maalirra jira kan jedhu namoonni hedduulleen eegaa jira jechuudha. Isallee mee gaggabaabseetiin isinitti hima jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo mootummaan Itoophiyaa fi waboon marsaa lama Taanzaaniyaa marii nageenyaaf taa'anii akka jiranillee ni beekama jechuudha. Ameerikaa dabalatee biyyoonni adda addaa akka jaarsummaatti gidduu galuun qaamolee lamaan walitti fiduun yaalaa akka turan ni beekama. Garuu hin milkoonne lamaanuu osoo waliigaltee tokkorrallee hin gahin addaan bahuun isaanii ni yaadatama. Eegas waa'een marii nageenya dhagahamee hin beeku. BBCf carraa mootummaan isiniif kennetti fayyadamuun maaliif gara qabsoo nagaatti deebitanii bulchiinsa biyya kanaatti qooda hin fudhanne jedhanii BBC gaafatanii turan jechuudha. Obbo Jireenyaan jalqabumaayyuu nuyi aangoo qabachuuf hin qabsoofne waan deebitu jira. Sirna tolchinaa sirna sana keessatti uummanni nama isaaf tahu akka filatu jenneeti malee ofii keenya aangoo qabna yookaan dantaa keenya eegna jennee hin qabsoonne jedhee dubbatee jira. Kuni dhugumagaa waraanni bilisummaa Oromoo inni dhugumatti jechuudha Baalagee keessatti qindootee jirtu yoo ta'e malee ajajaa isarraa kaasee hanga gubbaa kaasee amma gaditti hanga har'atti durirraa kaasee hanga har'atti guyyaa tokko aangoo qabanna jedhee aangoo saba keenya harka jirtu jabeessinee akkasumallee seera sirnoonni kun uummata keenya irratti baasanii uummata keenya cabsaa turanii fi Oromoof Oromiyaa ittiin miidhaa turan san cabsinee akkasitti abbaa biyyummaa gonfannee gaafii Oromoon hanga har'aa gaafataa jirtu akka deebitu goonaadha malee bolola aangoo namni qabu akka hin jirre haasaa kana keessaa ni hubanna. Akkasumallee haala qabsaa'onni keenya ittiin deemaa jiran keessallee
dhuma irratti waa'ee waraana bilisummaa Oromoo nama 160tu harka kennate gara mootummaatti gale jedhanii olola deemaa jiru irratti illee waan qopheeffadheen qaba isiniin jedhee ture. Isa sanillee gabaabsee yoon isinitti himu jechuudha. Ajajaan durataa waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Obbo Jireenyan waan ajaa'ibaa lafa kaa'ee jira jechuudha. Kana irratti gabaabseetuman isinitti hima jechuudha. Waan inni BBC'tti hime jechuudha. Akkas jechuuni gabaabseetuma lafa kaa'ee dhiyeenya kana hidhattoota 160 oltu Horroo Guduruu Wallaggaatti mootummaatti harka kennate jedhanii jiru. Abaa'oo Waboon hidhattoota ajaja koo jala turanii miti jedhee haalee jira jechuudha. Ajaja keenya jala warra hin jirre jedhee jira walumaa galatti jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa ammas hidhattoota qabsoo nagaatti deebi'uu barbaadan akka simatu irra deddeebin akka himaa jiru ni beekama jechuudha. Garuu warra galee harka kennatee galee mootummaa waliin sila qabsaa'uuf mootummatti galee karaa nagaatiin qabsaa'uuf deemu immoo kaan mana hidhaatti akka guuraa jiranii fi ammallee rakkoon hedduun akka irra gahaa jirtullee ni himama jechuudha. Obbo Ayyaanaan haala saniin lafa kaa'e jechuudha. Walumaa galatti gabaabsee kan inni dubbate ajaja keenya jala warra jiru miti, warra maqaa bilisummaa Oromootiin waraana bilisummaa Oromootiin jaaramee baalagee achi keessatti jaaramtee duraanuu ergamtuu mootummaati malee kuni waraana keenya ajaja keenya jala warra jiru miti, seera waraana bilisummaa Oromootillee kan buluu miti jedhee lafa kaa'ee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kana fakkaata gaa oduuf odeessaaleen har'a isiniif qopheessinee dhiyaanne jechuudha. Gaggabaabsineeti akkasinitti tolu abdii qabna akka waan irraa hubattan illee abdii qabna jechuudha. Daawwattoota keenya ejjennoo waraanni bilisummaa Oromoo qabu kana jechuudha. Kan jechuun amma fakkeenyaaf ajaja waraana bilisummaa Oromoo marrooni ifaan ifatti ajaja gara obbo Jireenyaatti gaddabarsa. Obbo Jireenyaan fidee kallattiin kan inni BBC waliin marii kana geggeesse jechuudha. Nullee yaada keenya tokko tokko itti daballee kan isin geenye jechuudha. Akkasinitti toloof akka warraa hubattan abdii qabna. Guyyaa guyyaan oduulee gaggabaaboo akkana akka isin biraan geenyuuf jechuudha. Chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share godhaa. Viidiyoo biraatti namoonni itti deebinutti nagaa ta'a.